takka alfuudha mataa gadarratti isa tokkotti dabalaati rukutaa sirriitti rukutaa haleluuyaa Yesuus geetaan eshi namoonni amanan hundinuu warra garaa tokkoo fi yaada tokko turan isaan keessaa tokko illee qabeenya ofii qaba ture kan kooti hin jenne qabeenyi isaanii hundinuu kan walii isaanii ture ergamoonnis humna guddaa argisiisuudhaan du'aa ka'uu gooftaa Yesuus dhugaa bahan ayyaana guddaas qabu turan Homtinu isaan keessaa waa dhabee hin rakkanne lafa yookiin mana warri qaban hundinuu gurguranii horii isaan fidanii argan isaan fidan no amma mana jirtu taanaan hin ta'u lafa warri irratti arga keessan kaasa waaqayyo akka isin barri 2016 tondumi wanti si fidamu jira si jira wanti si dhufu jira wanti na dhufu jira ilaame eshi horii isaanii fidanii ergamootatti kennan sunis adduma addaaf akka isaan barbaachisetti hinirama ture warri Leewwii keessaa namni Yoosef jedhamu bakka galata fidaa kanuma galateeffadha akasireen dubbadha humna guddaa jedhee dubbadha nama sitti nama kan qaba humna guddaa jedhan dabala humna guddaa jedhan high wide great power jedhama humna guddaa nama sitti nama mayyuu qabaatti humna guddaa jedhan lafa kanatti hojii ergamootaa keessa muluu ibsaa qabnee jalqabaa qabnee olaalle hojii ergamootaa macaafa ce'umsaati beektonni macaafa qulqulluu kiranitti macaafa ce'umsaa wangeelawwataa fi ergoota gidduu kan turedha yookaan kan jirudha ammas kan barreessee jedha waaqayyoo Luqaas jechuun immoo ogeessa qorichaa yookaan dooktora isa jennudha kan inni barreesseef immoo Luqaasii fi hojiin ergamootaa kun abbaa tokkoof namicha Teefiloos nama jedhamu kana Teefiloos kun immoo yeroo Luqaas barreessu waan baay'ee waan inni irratti barreessu hundumaa fidee dhidheessaa fi kennaa fi ture yookaan gargaaraa ture kanaaf macaafa kana keessatti sirma baay'ee kan nama dhibu Yesuus Kiristoos waaqa guddaa namas as keessatti sirriitti argina isa kana qofa otoo hin taane macaafni kun macaafa hundumaa caala macaafa dheeraa jedhamee beekama macaafa dheeraa qabuuta haaraa keessa macaafa dheeraa jedhamee beekama boqonnaa tokkorraa qabdanii gaafa hubattan guutummaansaa achi keessatti hojii Yesuus Kiristoos sirriitti argatu hojii gooftaan Yesuus hojjete hafuura qulqulluu Phaawulos fa'aa Phexros fa'aa kan hojjetan macaafa kana keessatti argina keessumaa boqonnaa tokkorraa qabdanii ergamooti 12 wal sassaabanii gaafa isaan waaqayyoon kadhatan gaafa isaan waa'ee guddummaa hafuura qulqulluu waa'ee hafuura ayyaana waaqayyoo humna guddaa kana wal sassaabanii iddoo tokkotti kadhatan argina boqonnaa tokkorraa dhaqxanii olaaltan lakkoofsa 8 qabdanii Yesuus Kiristoos du'ee du'a mo'atee dhaqee guyyaa 40 karaa hin mamsiifne yookaan shakkii karaa hin qabne biyya lafarra deddeemee wangeela lallabaa ture namootatti duuka buutotatti of agarsiisaa ture guyyaa 40 guutuudha guyyaa 40 erga akkaataa kana isaanitti of agarsiise ol fudhatame gara samii irratti maal ta'e ol fudhatame erganni deemes isaan yookaan ergamoon kan akka Phexros fa'aa bakka tokkotti walitti qabamanii humna kana sirriitti barbaadaa turan isaan amma sarka keessaa raasaati akkas jedha warreen afaan jirta humna guddaa jedha dubbanna sidii gala booddee dabala humna guddaa jedha dabala ammayyu humna guddaa jedha nama sitti jiru kan qabaate humna guddaa si barbaachisaa jedhan haleluuyaa kanaaf karaa dagaraati waa'ee humna kanaa humna guddaa kana sirriitti lallabaa yookaan kadhataa barbaadaa turan yeroo tokko Yesuus Kiristoos edda ol fudhatame guyyaa 40 ol fudhatame hundumti isaanii abdii keenya citeera abdii nuti qabnu wanti nuti abdannu wanti nuti jarra godhannu abdii guddaa baay'ee abdii kutannaa guddaa keessa turan Phexros keessaa humna guddaa kan qabu humna guddaa kan lallabu abdii kutannaa keessa ture deemee akka nama 120 boqonnaa lamarra gaafa gaafa otoo achi hin ga'ee afurri tokko Yesuus akka jedhe anam manan deemaa jedhe ol fudhatamaa
Anande ma isa sinif dubbatu garuu sinif an ergaa jedhetti dubbata. Gaafa inni dhufu immoo Yihuudaa Samaariyaa amma handaara lafaatti deemtanii dhugaa ba'uu baatuu koo ta'uu dandeessu. Namooti baay'ee dhugaa baatuu ta'uu danda'u. Isaan barattoonni sun akkasumatti ta'anii Yesuusiif waan dhugaa baatuu ta'an itti fakkaata. Garuu akka sagaleen kun itti dubbate maadhee humna haali isaatti qabbaluu kan Yerusaalem hindaattu akka jedhe. Humna koo fudhatanii Yerusaalem keessaa hin bayina. Humna kana immoo dhaqeen isinii ergaa golkaa sarbate. Har'a waan dubbadha. Waggaa shan kudhan waldaa keessa deemtee har'a olii humna tokko sii dhufa. Hallelujah. Harka raasaati humnannaa dhufaidha. Dadalaame olii jedhame Waaqayyo biraayidha. Humna guddannaa dhufaidha. Humna kanaan ila dhugaasitti dubbadha. Hafuura magaalaa kana qabe hin ajjeesu. Humni guddaa tokko sii dhufa. Hallelujah. Humni kun sinii dhufaadhe caljettanii taa'uu yoo barbaadanii iyyuu caljettanii akkasin keessa isinin godhu. Humnichi gaafa dhufe akkasin dubbattan godha. Humnichi gaafa dhufe akkasin lallabdan godha. Humnichi gaafa dhufe akka raajii dubbattan godha. Humnichi gaafa dhufe akka hafuura hamaa baaftan godha. Humnichi gaafa dhufe dhukkubsataa akka fayyiftan godha jedhe. Haadha hundumti isaanii akka nama 120 ta'u. Hinnaan hoo inni akkas ta'e immoo hin eegnaa jedhan. Nama sinchina yeroo jirbu masaatti akka rukutaati eegeedhaan. Dabala eegeedhaan. Warri galtan amiin jedha. Eeshi warra sirtiin amiin jedha. Hallelujah. Warra sirtaan walitti qabaati amiin jedha. Warra galecha jechuudha. Yesuus gooftaan dabalaati eegeedhaan jedhe. Eeshi nan eegaadha. Edda akkas ta'e jedha. Ineegnaadha. Argitanii? Isinitti meera. Edha. Otoo humna kana argatiin hafuura kana toon argatiin maal gochuu barbaadu? Yesuus dhugaadha, Yesuus karaadha, Yesuus fayyisaadha, Yesuus jireenya jechuu barbaadu. Garuu hin dandeenye. Eegan? Eewo, sini galaadha. Mee wada sini. Garuu hin dandeenye. Hin barbaadu dubbachuu barbaadu. Dhugaa ba'uu barbaadu. Mee wada dhugaa ba'uu barbaadda? Isti waa'ee Yesuus dhugaa ba'uu warra barbaadan hin jirtanii? Amma kana barbaada. Isti warra barbaadan raasa akka keessa. Akkasiin jedhu Waaqayyo humna si dubbachiisu si fudhate. Hallelujah. Dubbachuu barbaaduu fi dubbachuun tokko miti. Ta'uu fi ta'uu barbaaduun tokko miti. Sini galee kana isaan lallabuu barbaadu, dubbachuu barbaadu, raajii dubbachuu barbaadu, ergamoo waa'ee Yesuus Kiristoos fayyisaa jireenya, dhukkubsataa akka inni fayyisu, jireenya bara baraa akka ta'e dubbachuu barbaadu. Garuu humna naman kanaaf akkas jedhee amma inni sin eegan abdiin keessan sun wal fudhatameera. Ooluma sin laaltanii wal fudhate akkasumatti immoo maal taa'ee deebi'ee hin dhufaadhe kana qofa miti jedhe abdii isa siniif dubbatu immoo hafuura qulqulluu sin ergaadhe boqonnaa lafarra dhattanii dubbisaa. Ammas nama baay'ee taa'anii otoo isaan taa'anii akkuma kan isin carraa qabdu. Isin carraa qabdu. Kana mani isin carraa qabdu. Har'a namni tokko tuqamee ba'a. Har'a namni tokko jijjiiramee ba'a. Namni tokko namni hafuura kana barbaadu ni jijjiiramee ba'a jedha. Jijjiiramee ba'aadha. Bu'aa qabeessa ta'uu barbaadda. Memme nama kattaba nama jecha nama humna tarfaammaa si godhu. Humna bu'aa qabeessa si godhu. Har'a sirratti ajajeera maqaa Hoora ati alabas. Namni kan daqiiqaa muraasa booda nama hundumaa dhabni kun dhufee buufama. Yesuus yaadina. Ilillee galata isaaf fida. Itti dabalaa ammayyuu galateeffadha. Hallelujah. Kanaaf akkede walitti fudhatame isa sinii dubbatuun erga. Inni immoo maqaan isaa hafuura qulqulluu jedhama. Mee hafuura qulqulluu jedhama. Dabalaa mee hafuura qulqulluu jedhama. Kiristaanni hafuura kana malee dadhabaa kufaa du'aadha badaa humna hin qabu dandeettii hin qabu lallabi isaa mi'aawu faarfannaan isaa mi'aawu kadhati isaa mi'aawu homaa gochuu dha yoo nyaatetti hin godhu jijjiiramuu hin danda'u bifti isaa hin geeddaramu daaraan mataa hafuura kanaatiin qabdiin nuti harka of harkaa qabnu doolaara miti qabdiin nuti harka of harkaa qabnu viillaa meetii miti vii'eetii miti isa kana isaa ulfinnaa ta'u galata fidaaf isaa haleluuyaa. Kanaaf edda wal fudhatame isiniif ane gale hiumata akkuma kanatti otoo isaan ta'anii lama turree kotti deemaa akkuma kanatti otoo ta'anii humni guddaan tokko qo'icha mana isaan keessa jira raasee ifa guddaadhaan guute ayyaana guddaan guute takka haleluuyaa ta'e kan hin beekne akka inni dubbatu akka raajii dubbatu akka hafuura qulqulluun guutame afaan haaraa dubbatu gidduu isaanitti mul'ate hundumtuu akka
Hallelujah chujal kabe karakana raji dubba chujal kabe karakana wangela labu jal kabe karakana farfa chujal kabe wa gudda to tay sara ya de arkol fu aka wandi bada halla gache bala bayati amma harrat kan sitese binashi jazaradu kan se dubba ji sole sirwa ya hadia nabi ko ko makata na se nan dubba daje nan dubba chade de bali nan dubba de bakaji dama se kana ko gate kisa ruko ni kana boda de humna ba tente sole dabal humna ba tente sole kan se dubbi sodani si akabani si dufadani e kana man wana na tata maka yesus hilma wa kayote lakina kan se dubbi sumit duwa mite no kuma mite yuma mite duwa mite wa yesus kan se dubbi suwa nabi to ko yamana na wa Lella budu magana nami ugabo ubarbad mo barbad me wala barbad garo isoda takati soda tuja seribili nami malanje dai akamam gurat yo kabe serena hidewat gafa nidu fe garo awlos hirni tura sahaya chatro holi gari fi gakkade yesus inne se fan niftan inne sina chestande inne kana inne duka inne trena inne abdi aha on fuda kakesa gurra koratina daga namota shantami jawa ay war abdi kawalan to jiro abdi tawnanja abdi sani ne gawnanja iyati wa kay abdi ko tieda tabalamma wa kay abdi ko tieda nutiri yana fakana rawana bidata mtokon ne kam nusagaru nabda amen hallelujah igalati fadda mataki tikada yu matake sir tasabu Abe. Ani bayin gammada hallelujah nafana kan gammadu zura kan gammadu baga gammada ni sinabti kam baga gammada kan sini dubbatu zura yesus kanaf kan sini dubbatu ni sini gammada jere male wo fi ke sini dubbatu tunju kan sini dubbatu ala ngore de sini fa yerga nama sini zura gurra chatte jedati kan sini dubbatu jira ina amni simo irane Fura golgollo rana nella tocco jenna mette male indagano ennisi dubbatu jira jen tocco quanti na bisina ti asini setti ennisi dubbatu jira ennisi moirani fura golgollo yedamana enne kone moirani arrasarra waidani arrafute ba taidani makan ke sijjira madani seenan ke sijjira madani galmin chofame simbana madani eu kanaman gafa tasigantu wanti chofame baname gafa tasigantu kanidame hikame gafa tasigantu sidura kanama tachachabera nahadia arkarasha jakale chokatara rubana gafa nasigaloya wanti taudi lesuniera Amen. Hallelujah. Abdi berabi yalavan kan masane tene. Wah, inni kan yerof no faye, inni kan kayerot. Kana akasele deme, akay guyan afuttamatae, afuttami tokko te afuttami la afuttami sedeya, afuttami sedele tede. Gafa kan kama fa fe gafa sanu rabu. Takkafa na ra batembe ko asia fa na ra dibbat. Takkara dilu batembe ko chira dibbat. Takkawangele le batembe to chira lellat. Takkata kupsata fayyembe fayyet ada batenu gaba. Wah, thank you. Oh, the food is got nana. Wow. Oh, tu kana roba rajina kana du pastor apateme. Avori tinu vese hit ada batenu gaba. Enu si fayi se gaba zinjere ni sanda fayi se. Ni tuna jichire. Ena mahania enu pakka gegende isa pakka ko jichire. Enu mama kansa enu na humna guddaira. Hallelujah. Ja saka. Mala ketenge gua pura kana duduk sama yulkas. Wa kaya lawan ya mosaka aja cera. Avan kale sa dubbat tu kan siji chirse so. Humni
galan ni jiru. Isaaf galan ni jiru. Isaaf ililleen ni jiru. Isaaf mo'ichi jiru. Isaaf ce'umsi jiru. Isaaf eebbi jiru ammayyuu isaaf. Sana booda guyyaa qixxaafaatti dhufee dubbatanii waan isinitti hima waaqa guddaa tokko lama sadi isinitti hima. Kana dura ergamoonni sun waliin jaalatanii ana caalatti isaan keessa jiru. Har'a gaafa fuullichi dhufu jaalala guddaa gidduu isaaniitti dhufe tokko. Ameen. Maal jettanii? Namni hafuura qulqulluu hin qabne jaalala hin qabu. Nan jaaladha jechuun isin danda'u. Usin jaaladha otoo jennee waliin tursine. Zaabir መንፈስ ከሌለ አንቶን ኦፊስ እንሶምና ዋቀዮንስ ሶብዱጎን ካና ጃለለ ዋንጀራው ሂዱ ሳሊጁ ወልዳ ሳሊገስጁ ዋ መናሳኒ ገስጁ ታጃል እንታያሉ ገሩ ጃለልጁ ይለለ ገሩ ጃለልጁ ኢንፋፈቱ ገሩ ጃለልጁ ዋንቁ ቁርዳም ራከኒ ገሩ ጃለል ሂዱ ሳሊጁ ጋፈን ኩሉ ፈሳ ገበተሙ ፈዱ ሲጃለለ እጁ ደልቀባል እንትመርማ ሁሉም ጋር ሲጃለለ በቃ አትኮ ገቲዲ ኢየሱስ እንብታምተ ነፍስ ተረጀራ ካንቀባ ሲጃለለ ሲጃለለ ነብይ ተመጃለለ ደበላ ሲጃለለ ዳዳኒ ሲጃለለ ማይተኒ ሲጃለለ አሽያው ለሞካሳ ኢየሱስ ይላል ኢየሱስ ሲጃለለ ዳዳኒ ሲጃለለ ማይተኒ ሲጃለለ ነብይ ኢየሱስ ጃለታ ሃሌሉያ ኢሳፉል ፍና ተቆ Ma wanti saafin kenneenu jiru Yesuus foon qurxee jaalannoota isaaf hin muru. Aannan jaalannoota isaaf hin kennin. Damma jaalannoota isaaf hin kennin. Ooma koottuuti na wajjin buna dhufu jennee buna waamu. Isa jaalannoota akka jaalala isaatti jiraan. Ameen jettan? Ameen. Ameen. Ameen jedha. Ameen. Ammayyuu qabaatti nama sin cina jiru sin jaaladhaa jedhaani. Sin jaaladha. Itti dabala. Sin jaaladha. Itti dabala ammayyuu. Sin jaaladha. Hallelujah. Kanaaf jaalalli akka yaada waaqayyootti jiraachuudha. Yaa waaqayyoo maal nurraa barbaada? Jaalala nurraa barbaada. Kanaaf gabaabseen isinitti akkana jaalalli gidduu isaanii jiru tokkoffaa irratti jaalala gidduu isaaniitti ol kaasa. Waan dubbadha. Ol fuudhaa akka keessa lachuu waan dubbadha. Biyya Itoophiyaa keessatti sababa keetiif jaalalli haadhaqqabu. Sababa keetiif waajjira mootummaatti jaalalli haadhaqqabu. Waajjira ganda keessatti jaalalli haadhaqqabu. Oromiyaa keessatti jaalalli haadhaqqabu. Afuurri qulqulluu gaafa dhufe jaalala turufa. Inni tokko si ajjeeseen jiraadha aangoo qabadhan jiru. Yesuus geetaadha. Haalleluuyaa. Mee akka ol kaasaati biyya kooti jedhame. Biyya kooti. Jaalala jedhame. Jaalala. Maal jettanii? Jaalala. Bakka daabsana tokko dhaqeesaa tokko balleessaa tokko qopheessaa jiru. Argitanii? Zaabir መንፈስ ካለ በቃ ገላለሁ ልንሻለሁ እንደዚህ ያደርጋለሁ በመሳሪያ በመርዝ በተለያየ ነገር እንደዚህ የሚባል የለም። ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ ካለ ራሱ ፍቅር ነው። ኦፍ መስራት ነው። አፉ ሁሉ ቻለ ካላ እንጭሩ ሲቻለ ታጅራ ካላ ገሞታ ሰነ ከሰት ማለት ታይባንቱ ሲቻለ ዳይ ጴጥሮስ ጳውሎስ ያዕቆብ ዮሐንስ በወዳ በቃ አኒ ሲከብሩ ኢየሱስ ሉምት ጋፈ ጃለል ክርስቶስ ጃለል ሰከና ከሰ ከነሰብ ኦቶማን ሳዱ የዋነት ተፈካት ዳንበ ጃለል አንተ ጃለል ሰከና የጃሉ ጃለተ ዋቀዮ አባ ኢልማ ቶክ ተቀሙ ከናፊደ ኦዳ ይነኑከ አስካስ አዋን ስትም ኢላ ነማፉ ለምን ቶክ ለማ ዮቴናጋ ሆኩ ደናንካ ዋቀዮ ከሲንጀ ማናከ ተመሱ ሩኩቴ ደፈ ዋንገሉት አሜን ዋንሲ ከነቡቱ ጅራ Meekettani nama sochona jiru waana kenna maadani waana kenna otona nimbekin jedhani mana kot waya gufan jiradani mee otona Jesus sif akka bijuna la abjud riba gafata de gettu wanti tay mana ke kesa taaka kasini jiru harigera ana nego sikesa hatu ofisati umni gudda kun sikesa ana hatu isaful finnin taamay Kafanako, lelako, rajumako, ana bana kamba sunchuru. Jecha kana gedro, apu mode biani. Ana male raji ni be kaman juru yedo. Isnigala, be wala isnigala. Ish, ana male kana kambe kunchuja.
أنا مالي فورس نجرو أنا مالي كل نجرو أنا إذا كيس ساني تقول سني كلا أنا قافة أمي قدام النفو ونرم تساني لا فقان إسحاق بلاتك آمين آمين ما يتني آمين كودارك والغاس كم يرغان سيكا والغاس أراك أكتيسو كنا كتيسة إسحاق توفقت نملكوف نملكوف إسحاق ما إيجاد أنا يلا بلي بنوتون نمير هم نقداتي نملك هاجلا سيفا كما كايا كنا أنا كنجرو تافا كبا لا في تاچو خبر في تاچو قدمو ميهل ميسانا ناسو زالو ينفسدو دورساني دبي فولساني دبي فما كانجتو اوفيساتي افورا كلو افورا واقيو افورا غداسنا كنا انا نيجي بيدو يسالو ما سنتمه سنكم دوما رت وانتي سان كبر هندمتو تو كانوا مسان إني ماكينة كلام كباروته إني شان كباروته إني ساكي كباروته إني ديجا شان كباروته ما نجيبنا أبيام هذا في فندق فكيس نتكلم هولوتا أمريكا إجوته ولدك أمبو أرسي جيما كباروته هندم توفينا بوسين كان كوتيل دكتور كان كوتيل هندم تسا كان كينيا آمين جتن آمين ما يبغى قال إيش كان كوتي وانت توكل كيسيسا توكما إبّة بلوزان باية كسنة وانت سان كمان هندمتو كوالي ثاني ترى أكيد أبان توكتين أكيد نما كبير أكوما برباچسوت هندي سانكا كبايوته هندنا ميوته هندو كودا ميوته غورغوريتي أكوما سبرباچسو هول فوتو ديكنا إرغامو ده أبان يوتو إذا يولي بيما إذا كابتيا فريتو فبيتو أباني يو إسان كيسا نجوه سيدنا كيسا سنين بس هذا راوتي سنين تكلا تشودريس هركا تكون مسينا شيء الناس تفتح هركا تشودريس تدريس سنين هاليلويا وانا بد إذا كنت تقول بتشوف مني أكهيك أتت نرجع جسرت أنا دوكا وكي ينجو أكهيك أتت وانت سرافة إنتما تفتح وانت سرافة إثيوبيا أفتح وانت سرافة الدنيا أفتح بل يكونوا تونمين حركة هذا نبي تقول تاني نورا تاتا أي ما كسر أنا نوما نرجع وغا إساس ندابي هذا كنا ما تقول تقول رتكب جاهل ديوكا واركي بريليش وين نركنا ما رتكب أكا كيسن دريسا ورا نما كنا سجيف بعدين تكسرنت وكاوا أول شيء هذا مرة ويمت إيجابي هتنالي بوانا رجل الرسول هنا بحدي أشين دكانا شينا شينا كراونا دكانا شين كرونا نفسي جرواك هذا مرة ويمت شين جرواك هم نقول في دسنا جاكا نقول كيسنا كذا أفوت نكتما لا لورا هذه زيت تكو غارا سرتاجا no أمريكا زيت تكو سرتاجا بيان كان فكر أكو ما كمان إلا إني كونش كان ساكت أب يو ملوك ساني أما أنا فاهم من هذا أفر تاني أكيد بيشتى بيوته ملوك سافي دني ما نقول بيتو أكاسو بتكلمه إلا كان أصنع كذا هذا كذا أي apa nanggawa ikrami la kai wan sitiken wanu wado kasinya wala ko sagala ransi kana nama ame jere tujur wala ko sagala ransi kana malakati wala ko sagala aya daga iyati amen jana funa akenu isatuna bebiti isayumo indu tekuniyo aban kurre kaban me kabayna jeda dabara isatken isatna bedani kenani garu idniyo dabanit Hallelujah. Nama sejene jero kabati. Ani yuka bayna. Ani yuka. Maitane. Ani yuka. Maitan. Ani yuka. Panto. Panama. Arana range. Isa dayu ma ko tin nufena fati. Lukada na irpera yote. Kuma na ma tuka cha professor numi. Wanti la kamne mane kaga. Wanti la kamne kifi kaga. Wanti la kamne kaunti kaga. Wanti la kamne wala kaga. Wanti la kamne mulla kaga. Wanti la kamne mulla kaga.
Raja. Akkati akka kaastetti. Atameen jechuuf harka kaaste. Ergamaan tokko fidee harka kee keessaa qaba. Ergamaan tokko fidee mana kee keessa waa haabuuf. Ergamaan tokko fidee gola kee waa kaasa. Lafa naman namni tokko yaamee naa jira. Fidee harka keessa nu kaasa. Maqaan Yesuusin humni guddaa harka kee irraa bu'u. Hafuurri guddaa harka kee irraa bu'u. Akka kanaa harkaa waa tokko iyyuu hin dhabiin. Har'aa qabii maqaan Yesuusin harka kanaan lakkaa'u. Waan sitti akka ta'uutiin baranne taatani. Sila koobsisa tuzagaachi. Qophaa'i. Nama si jala irratti kuyiiti qophaa'i.